har'a akka carraa wal bartanii artiin immoo waloodha hojii waloo waan ta'eef yoo wal jajjabeessitan bareeda isin qofa osoo hin ta'in nama karaarra jirullee nama gargaaramuu barbaadu nama ijoolleen fakkeenyaa sirba ajaa'ibaa hojjetanii waraabbii ati osoo gargaartanii maallaqa of harkaa dhaban osoo ishiin ijoollee maallaqa of harkaa dhaban sirbaan of harkaa qaban osoo ati waraabbii gargaartee qarshii xiqqaanillee inni immoo miiks osoo godhee fi istiidiyoo isaatitti osoo hojjetee fi seenaa hojjettanii jechuudha wal gargaaruun kanu sirbi sun immoo yoo sirriitti beekame kan beekamu isinii waa argachuun isin dhufa jechuudha kanaafuu hojii manaa keessanii wal jajjabeessaa hayyee gara keetittan deebi'a waraabbiin amma akkam fakkaata jechuun gara hojiititti immoo biizinasii irraa xiqqoo haasuuf hamma yaadduu ta'eera. Omaan jedhu garuu baay'inaan bakka ammuma ispoonsaraatiin hojjedhaafan ijoollee baay'een maqaa isaanis dha'uu baadhu akkuma ammaatitti gargaarsanii baay'inaan gargaarsuma hin hojjedhaa fi bakka ijoolleen bakka sagalee ajaa'ibaa odoo qabanu dandeettii addaa odoo qabanu maallaqa dhabuu danda'u ijoolleen akkasitti kaayisana dubbisan jiru akkas taanan baay'ee akkasumatti hojjechaa fi ture jechuudha. Malee baay'inaan gara biizinasii argachuutti maal baay'ee ammas hundaa miti. Mooruuf kan hojjettu gargaarsa irratti. Akkuma gargaarsaati. Kanaafuu gargaaratuma borummoo iddoo gaarii nan gaayetti yaadda. Akkas yaadda. Ogeessota akkamii wajjin hojjetta? Fakkeenya yeroo waraabdu kanneen akka daayirektiingii ofuma keetiif qabattamoo keerogiraafiin jira waraabbi irratti warra shubbisan kan to'atan kan kallattiitti agarsiisan keerogiraafariin jiraachuu mala. Director jiraachuu mala, location manager jiraachuu mala, waan baay'ee jira. Jiru isaan nama qoqqopheeffatu. Hamma ta'e bakka hanqinnis hin jira waan ta'eef hamma beekuutti himaan immoo. Director irratti keerogiraafar illee isaanumatu danda'a shubbisa waan ta'eef. Ati shubbisa yaaltu? Shubbisa xiqqoo nan yaala. Sagaleerran mooroof shubbisatti waan gortu fakkaata. Salali ta'e kan shubbisa. Salali ta'e kan shubbisni jiru baay'ee. Ana kun Harargeedha dhufee amma akka jeebaan gugudha. Harargeetti baay'inaan shaggooyedhaati. Shaggooyedha kun nuti shaggooyedha. Waan akkanaati. Shaggooyyeen jira. Daddaayis jira. Waan garagaraa jira beektaa Harargee keessa. Yeroo baay'ee shaggooyyeetu beekama malee amma Karrenga maajite golole tetun shena fide nanoye tetun shena fide golole kam warri badatana shumbura shamada shumbur shanyin tala sigarangamade Hukuti kuta mana khaisa hukute tinduf hadiye khaisa warrisai hukute tinduf nanoye khaisa warrisa akkana jira kun shaggoo irraa daddaaseedha nan dhagaa sirba akkana garuu dhuguma muudii ani gaa waa'ee asirratti namni waan kana hubatu fi mirqaanii guddaan itti qabama Harargee keessatti naannoo Harargee illee Harargee baatti illee baay'ee jaalatamaadha baay'ee beekamaadha shaggooyyeen kun riitimiin isaa oowwaadha beektaa oowwaadha waan ta'eef namoonni baay'een yeroo shaggooyyeen kun deddeebi'ee miidiyaa irra banamu shaggooyyee qofaatu jira jedhama waa hedduutu jira Harargee keessa waan hedduu jira dhagaamee argame keessumaayyuu warri hojii qindeessaa jirtan yookaan immoo qindeessaa muuziqaa warri taatan dursa waan kana baruun dirqama miti waan sana hojjetu dura biitii kamiin deemaa jira teempoo akkamiitiin deemaa jira maal akkamitti galuu qaba fi amma fakkeenya muuziqaa afaan Amaaraatirraa wantoonni afran tokko jiru natti fakkaate fakkeenya baatii ambaasal wantoonni jedhamu jiru afaan Oromoo keessa waan akkasii jira wanti sana fakkaata ni jira sunillee amma waan tokko jira beektaa gaafa jalqaba muuziqaa kana tumtumii dibbee naannolee keenyaa kana qoramu yookaan kiriit godhamu kan uumee jira fakkeenya amma roobaadhaa jedheeti jaala nama baay'ee hayyuu nama cimaa fi nama muuziqaa biyya kanaa kallattii qabsiise jedhamee yaadama dibbeen Harargeedhaa yeroo shaggooyyee ta'u yeroo kan biraa ta'u akkamitti rukutama kan shaawoo kan akkamitti rukutama kam ta'uu qabaa tumtumiin isaa kan Wallaggaa hoo kam ta'uu qaba kan Baalee hoo kam ta'uu qaba yeroo baay'ee Baalee fi Shoobotee walitti dhufuu danda'a kan Kibiraatti kan biraa ritimiin isaa walitti dhufuu danda'a yeedaloon isaa wal adda ta'ullee jechuudha wanni kunniin duraan qoramee lafa kaa'amee seef nama keessatti ta'ee jira gaafa namni Harargee irraa dhufee
suuta jedhee yookaan immoo isee jedhee wanti kun kana jettee yeroo san sii dhufa dibbeensaa jechuudha. Dibbeensaa. Gaafa namni salaal irraa dhufee shoboxee tokko sii jedhe yookaan immoo warra jiddaa tokko sii jedhe ni yaadatta sirba jiddaa sana waawu bakka gartee jiddaa jettee yaadatta yookaan yoo shoboxee ta'e shoboxeedhaa miti kun jetteeti yeroo san dibbeensi. Isumarratti hundooftee maal akka galchitu? Laal galooto bakka sirba kanneen yaadatta waawu jettee dibbee yeedaloo isaa san fakkaatu kan naannoo isaa kalarii san gadi dhiibne uumteefiiti isarratti sagalee fuudhaaf. Baramaadha jechuudha. Sagaleen immoo wanta akka D, C, E, F wanti yookaan D wanti jedhamu jira. Jira. Sanas beekuun dirqama miti muuziqaa tokko. Kan beeksisu gaafa tokko na bira dhufaniiti mucaan tokko sirbe meejerii kan kee F-dhaan jeen. Okay. Meejera jedhama sun abisiin san. F meejeriidha. Kan biraa dhufee yeroo san dhufee amma narraa fuutu malee jedhee jarjaree inni sodaata inni kun haa ta'u jenna eeshar kun qabu sodaadhu ni seena akkuma carraa ta'e meejarri isaallee F-dha. Maali meejarri keessa wal fakkaataa F-dha yan jennaan meejera kiyya jalaan kennin jedhee inni asii kunneen lafaa itti ol ka'e barumti wal fakkaata malee garaagaraa hin jedhee. Fakkeenya kan kee B sharp yoo ta'e kan biraa G sharp ta'uu danda'a. Akka carraa ta'e wal fakkaachuu ta'uu namoonni kun meejera wal fakkaataa yoo dhufa waan jalaa fudhatanii badanii wayii itti fakkaatan wayii ta'a. Soo suni meejera jedhama. Meejera ittiin sirbitu. Meejera jechuun kalarii sagalee kan kee as keessaa bahuu sana jechuudha. Isa santu yeroo kanaafuu akkanumatti ilaaltee sagalee namaa ilaaltee muuziqicha sanarratti galfa. Kan inni irratti dhaabbatu san bakka meejera kan kana jettee himtaa fi achi booda bakka inni meejera kiyya kana jedha. Gaafa isteejii deemee isteejii irra sirbullee meejera kiyya kana jedhee itti himata namicha rukutusaniin meejera sirra deebisee rukutaa jechuudha. Sagaleen kiyya kun nama meejarii akkamii ta'a? Nutuun beeknu yoo meeshaa kunneen ilaalle. Iccitiidha moo? Iccitiidha. Meeshicha ofirraa qaba. Okay. Ay bareeda ani maali anna weellisa gara fuulduraa hidheen adeemu egaa amma annatti nimne haa ta'u dhufee tayyaala baay'ee. Haa ta'u abshir. Dhufee tayyaala istiidiyoo jechuun ani nas sirba jechuu koo miti garuu namoonni sirban illee yoo jiraatan yookaan hin erginaa yookaan finnee dhufna waa'ee amma ati kaaste kana nullee Afrikaan istiidiyoon kan Bridge Mediaati. Bridge Mediaan kan Afrikaa istiidiyooti kan Afrikaati. Waliin hojjenna wal faana taanee hojjenna. Hayyee jechuun isa qofa innis akkuma jirutti ta'e baruu nu gaarii dabarte amma warri tokko waliin haasa'uuf dhimma tokko irratti walii galuuf nulachuu yoo xiqqaate ani hamma kee waa'ee composing yookaan immoo waa'ee mixing yookaan immoo waa'ee sirba arrangementii qindeessuu yookaan waa'ee meejarii kana irratti haasa'uuf hamma kee waan beekuu baadhellee beezii isaa qabaachuun qaba jechuun irratti namoota illee haasofsiisuuf si galee yeroo tokko gaafachuu qofa osoo hin taane yoo irratti hirmaatte illee akka gaazexeessatti malee ani kabajamtoota daawwattoota keenyaa nas sirba na eegaa jechaan yoo moo sirbes badiin qabu waan sarara kun qofa teekinooloojiin tolchee jira karaa gabaabaadha amma maal barana bee yuusunu boo'ichuu sirbate maqaa qaba sirbatee jira boo'i yuusuma kanaawu yuusaa sirrii boo'icha sirrii ati boote akkana jettee yoo ati ofi qabdee hangana dubbatte sagalee ishee boodarra amma isiin tuni meejera kam akka taate sooftiweerii himu jira akkanuma goote jechuudha karaa gabaabaadhaan osoo harka rukutaa sana hin geenyillee teekinooloojiin baay'ee baay'achaa jira. Teknolojii faana deemuu dandeenye kaan hanqina diinagdeetiin kaan hanqina namoonni ayyarii jiruutiin namoonni kennallee beektaa wal jajjabeessuuf wal cimsuu irratti isa gara boodaatti deebiinullee rakkoo guddatu jira. Nama amma lafaa dhufa jiru yoo xiqqaate nama amma ol guddachaa jiru hojiin isaa bareedaa ta'e anama jalqaba siin jedhee jira muuziqaan waan nam tokko bichaan hojjetamu miti. Anama ofii kiyyaa walaloo uumee ofii kiyyaa yeedaloo uumee ofii kiyyaa miiksi godhee ofii kiyyaa maaster godhee ofii kiyyaa waa hundan godhu namoota hojjetan hedduuf ga'ee isaanii tokkoon isaaniitiif ga'ee kenna. Fakkeenya akkuma isin lookeeshin manajira keessa seentu yoo shiitingii kan fuutu taate jechuudha kan daayirektara ga'een jira. Kan hundinuu muuziqaanis akkasan qaba nama hin beekneef tokkuma beektaa. Dirqama namichi hin beekne hunda xumurree kenninaaf yoo nama guddatee tarkaanfachuuf kan deemu ta'e itti himna. Garuu nama keenya akka bakka hin geenne kan sakaalee hambisuu jiru birriidha bir. Maallaqa dinagdee baay'ee fakkeenyaaf
akka biyyattiitti nama baay'ee maasteringiidhaan beekamaatti jira Abagaaz Shuutaani beekta. Akka mikshingiitti illee namoota ciccimoo hedduu jira akka Salamoon Hayilamaar fa'aa akka Abiraam Kidaanee fa'aa hedduu jira. Ijoolleen teennallee nama baay'ee ciccimanii warra amma lafaa ol ka'uu jiran hedduutu jirani. Garuu namoota gurguddaa kana bira geessite amma sirboota namoota ciccimaa kan duraanii sanniin eenyutu miksii hojjete eenyutu arreenjimentii hojjete eenyutu walaloo barreesse eenyutu yeedaloo hojjete. Yeedaloon hin barraa'u ni hojjetama hafuura hin qabamu waan ta'eef. Waan kana backgroundii isaa yoo qo'atte ogeeyyoota ciccimoodhaan nama aartiin galeef isaa warra aartii hojjetu warra aartii irra bobba'ee aartii hojjetu malee warra aarii hojjetu miti waan ta'eef sirriitti ciminaan of eeggannoo guddaadhaan xumuranii gara muuziqaatiin gaanii eegachiin gaanillee waan barbaachisaa ulaagaa isaa guutaniiti kan xumuranii gaafa uummata bira ga'e damma nyaatameen quufne ta'ee damma nadhii walalaa ta'eeti uummanni aarsaa guddaa keessa darbee achi ga'a yeroo baay'ee gaafata birrii baay'ee gaafata sammuu namoota baay'eetti invest irratti ta'a. Waan san hunda keessa darbeeti beektaa kan uummata akkanatti daqiiqaa 5 maraatanii amata 5 ijaa amata 50 uummata maraachuu. Yoo bilchaatee ba'e akkasumatti mi'a. Amma immoo gaafii wal fakkaataa tokkoon isin gaafadha. Yeroo baay'ee namni duuba jiru kan immoo weellisaa duuba warri jiru akkasumas warri fiilmii illee hojjetan aktaroota yookaan warra taatota malee warri duuba jiran. Kaapshiniidhaan yookaan maqaan isaanii lookeeshin maanaajar maal jedhee maqaan barraa'ee darba malee yeroo baay'ee ba'anii mul'atanii garuu warroonni akkasii warri duuba jirtan artiidhaaf humna. Yeroo baay'ee immoo namoonni kana kireeditii dhabsiisanis jiru. Kana irratti immoo maalluun jette namoonni yeroo baay'ee hin beekaman warri duuba jiru maali jettee yaadda sababni isaa hojimaata biyya keenyatti immoo dogoggorri wayii jira laata? Yeroo baay'ee warri duuba jiran. Yaada uummataa ta'uu danda'a kuni. Amma fakkeenyaaf sirba namni tokko hojjetee gisee gadhiisu bu'aa baay'ee keessa bu'eeti. Egaa gadhiifamu viidiyoo ilaalaniiti abbaa san bichaadha tan hubatu namni. Abbaa sirbu san bichaadha qindeessaan kaameeraa maal akka ta'e namni ammas hunda itti dhimmamee ilaala. Viidiyoo kwaalitii irratti homaa isaaniiti miti. Abbaa san hubachuu bichaadha baqqaan isaan laalan. Namni garuu bu'aa baay'ee keessa qindeessaa biraa dhufaa kaameeraan hin jira waan baay'ee jira. Amma sunda namni waa'ee kana gadi bu'ee ilaalu nama jajjabeessu irratti illee hanqina baay'ee jira garuu. Ati yoo asirratti warri kireeditii illee nama dhoowwatu jira jechuun beekamtiirree kan beekamtii nama dhoowwatu hedduu jira beektaa amma olaalle akka Oromootti simee tufarraa eegalee ilaan garraan taanaa namoota ciccimaa baay'ee barreessaa jiran kan amma Oromiyaa keessa jiran kan Finfinnee jiran nama baay'ee ciccimaa kan namoota gurguddaa barreessan kan sammuu namoota gurguddaa saniitiin jara amma as jiru kanaatiin namoonni hedduun maqaa dhahuun hin barbaachisu addunyaa naannawaa turan hedduutu jiru. Jarri akkasii barreessee sammuu isaanii irra invest godhee kan waan taatu waan barcaa'ee fudhachuu danda'an malee sanii achi wanti isaan argatan hin jiru. Ebaluun naa barreesse ebaluu akkana gaafa namichi asii deemee Ameerikaa dhaqee kun Awustiraaliyaa dhaqee addunyaa hunda naanna'ee makiina miliyoona 10 miliyoona 7 as garagalee fataa jedhee deebi'u. Kun asuma waan qardiin hawwuuti jedhan taa'ee. Kanaaf nam beeka nama beeku dhugaa waaqa nama baay'ee cimaa nama baay'ee ciccimaa kan amma as jiru kan hin ambeeku. Kun miliyoona ta'ee kutee jira kun asuma waan jimaa dhabeetiin guyyaa garii isuma kanaa kadhata akka isaan malutti wal gammachiisu inuma kireeditii olii kennuu miti eega argatan iyyuu hoo fudhadhu atillee hangana bakka fataa ittiin jedhu jechuun hin jiru beektaa tokko kunillee hanqina guddaadha. Lammaffaa immoo osoo silaa seerri tokko tumame seerri tumamu kun namni miidiyaa irratti gadhiifamu namni sirbi tokko yeroo gadhiifame namicha sirbuu fi namicha walaloo fi yeedaloo hojjetuu fi namicha muuziqaa hojjetu namicha sagalee faana galii wal qixa akka argatu agrimentiin akkasii akkasoo ta'e malee akka hin gadi dhiifamne wanti jedhamu osoo dhufe namoonni sammuu gurguddaa qaban kan amma nama gurguddaadhaaf hojjetan kan ammoo fakkeenyaaf sitti himatu baay'ee onna ta'uu dandeessu hedduun kan kireeditii dhoorgatanii rakkatee rakkina isaa wajjin kan kiraa manallee kaffalachuu dadhabee bakka waa takka gochuu dandeenya nuti ufuufuu rakkataadhaa warra rakkisaa ta'u walii kennaa akkasuma waliin jiran jechuudha. Hedduutu jira isaanan kanneen guddisuu irratti waa wal gargaaruu irratti waa takka hin jiru. Tokkoffaa beekamtii waliin kennanii lammaffaa wal gargaaruun hin jiru. Gaafa namicha asii kutee gaafati beekamtee beektaa maallaqaa fi beekamtiidhaan kutte kasiif kennu hedduudha kana sirraan beekamuudhaaf. Si kasin beeksise nama biraati. Ati kan si beeksise bu'uura kan si ta'e san dhiistee jirta. Kan biraa immoo sirraan beekamuudhaaf ammallee si jala fiigee si kenna. Yeroo hunda magaalaan kee gabayaan kan kee oowwaadha jechuudha garuma duraa deemta. So bakka dhuggachuun kun baramee jira. Sirrii miti jedheetti yaadaan akka kootitti fakkeenyaaf namoonni waa hojjedheef jiru sadarkaa amma jiru kanatti Afrikaan istuudiyoon jechuudha.
naman yeedaloo hojjedhee fi walaloo hojjedhee fi achi booda walaloo kana loqodoota naannoo keessanii natti mijidhee tokkoon tokkoon loqoda nama sanii titti jijjiiree fi bakka walaloon kana isaa tollee silaawu yeedaloollee walaloon iskeetis ta'uu rakkoon qabu silaawu muuziqaallee baguma muuziqaa akkatti ergammadhaa jedheetiin naman baay'ee ajaa'ibe tokko jira. Warroonni nu dura gurguddatanii baay'ee beekaman kan akkanatti beekamtuu dhorgatanii namoonni baay'een osoo kan maqaan isaanii achirra jiru fa'aa kan maqaa hin barreessine fa'aa jira. Kan gaafa isaanii kennan tokko lama waraabbii wajjin nu agarsiise jechuudha. Kun ta'uu qabu. Oromoo wal guddisuu qaba. Afrikaa wal guddisuu qabdi. Itoophiyaa wal guddisuu qaba. Jarattii tana mee ilaalaa jarattii wannaa tana akka isaan itti wal guddisanii agarree akka isaan itti wal jabeessan sirba tokko singilii sirbee addunyaa naannaa bara. Kenna 100 sirbeeti asuma jira gariin immoo guruppii uummatee harka rukutanii fi yeroo san asii saaksii afuufanii fi kuta. Dubbii saaksiiti zamana kana dubbii saaksii taatee jirti beektaa. Oduu jechuun atis nafaarsita atis nafaarsaan jedha jiddoo kana ta'a nafaarsitanii achi booda kutee jira jechuudha sirbi kiyyalleen anilleen maallaqaanis maareenis kutee jira wanti kanaa kun baramee jira beektaa. Saaksii qofatti amanuu osoo hin taane gochaan keessa gasseenanii namoota hojii dhugaa hojii sirrii hojjechuu jiran laalamee osoo sabni keenya sirriitti gargaare murteessaadha beektaa. Yeroo hunda artiin kun gargaarsu nu gaafata. Bareeda. Ililli inni qindeessaa muuziqaati. Hojii wal fakkaataa irrallee jiraattan weellisaadhas carraa kanaan wanti gaafattu jira. Siifis carraa siifan kenna. Garuu gaafii jaalalaa ol gaafachuu hin danda'amu. Carraa kana wal baruun keenyas waan bareeda dheetan yaada wal fayyanna. Akkuma jette bakka sirba tokko hojjechuuf ani dhufee jitti. Irreecha. Walii galtee jira. Nu immoo maal goonaa duubaa yaa maree kan jedhu si hojjeta. Duuba taane. Sirba immoo walii galaa sirba immoo kanan hojjechiisu walaloo yeedaloo anas dabalatee ogeeyyii ciccimaa namoota gurguddaa baay'ee beekamanii jiran ijoollee keenyaaf waa hojjetaniin wajjin tiimiidhaan hojjenneeti hojii cimaa tokkoon gabbaatee akka yeroo tokkotti ni goona. Ogeessota biraa hin barbaade. Weel suni. Walaloo hin barreessitaa miti ati illee? Nan barreessa walaloos nan barreessa yeedaloos nan hojjedha. Namas ni gulaachisaa kan namaaf illee hedduu jira. Kan nama miidiyaa irratti illee arguu dandeessan. Walaloo ni barreessitaa, Nin barreessa. istiidiyoon Nin qindeessa. Yeedaloo sirriitti hojjedha. Walaloo immoo eegaa hojjedhee fixee booda gadhiisuun dura hiriyoota kiyya nin gulaachisaa akkamatti kun maal fakkaata? Oromoo maal nun jedha? Bifa kamiin nurraa barbaada yeroo ammaa aartiin beektaa miira uummata irra dhaabbatee hojjeta malee miira aartiin miira paartiitiin hojjetu aartiin miira paartiitiin hojjetu miira kaabinettiin hojjetu miira kabiraatiin hojjetu miira hawaasaatiin hojjetaan ta'eef hawaasni keenya yeroo ammaa kana maal keessa jira moo akkam yoo goone gaariidha yoo kana goone maal nuun jedhan xiinxaluu barbaachisa achi booda bakka gadhiifnaan nama tokko akkuma misaa'ilaa Israa'eel fiiste. Kanaafuu irreecha nu haa ga'u waraabbii yoo ati xumuratte. Hojii irreechaa tokko. Miksingii isaa immoo inni yookaan. Muuziqaa isaa ni jira. Muuziqaa isaa. Irreechas ta'e kan biraas ta'e ati nu wana hojjettamte. Abshir. Sana baay'ee bareeda. Afaan Amaaraatiin illee ni hojjeta hojii afaan Amaaraa illee ni qindeessitas ni sirbitas akka hin dhageetti miti hojii afaan biroo ni hojjetta. Akkami dirqama loqoda afaan sana beekuun ni barbaachisa gara istiidiyoo yeroo dhufan. Amma fakkeenya warri afaan Oromoo hin dandeenye kan akka raayyaa istiidiyoo fa'aa fudhachuun ni danda'ama. Sirboota warraaqsaa kanaan dura hojjetaman sirba afaan Oromoo baay'ee isaanii kan hojjete fakkeenya raayyaa istiidiyoodha. Raayyaa istiidiyoon immoo oonarshiippii sun abbaan muuziqichaa afaan Oromoo akka hin dandeenye nan beekan abbaan mana muuziqaa sanaa jechuudha. Akkami hin cimu wantichi moo akkanumatti muuziqaan kun wanni qaba yookaan afaan dirqama beekuun barbaachisu yookaan immoo akkuma jedhame muuziqaan afaan addunyaati waan jedhamu saniin immoo. Afaan addunyaati. Atamma muuziqaa afaan Tigree tokko yookaan muuziqaa afaan Tigriffaa tokko hojjechuuf dirqama afaan beekuu qabda. Afaan beekuu qabu maanaam fakkeenya Abiraam Madiinaan dhageeffadha ture. Sirba Hindiinaan dhageeffadha ture. Hindiffa beekeetii miti. Sirboota durii kan Ingiliffaatiin dhageeffadha. Warra ammaaleen dhageeffannaa sirriitti dhageeffannaa. Muuziqaan isiifuu afaan. Look. Beeknee osoo hin taane waan aartii ta'eef kan dhageeffannu Hindifa. Akkuma sani afaan biyya salphaadha hojjechuu namni Hindii tokko dhufe afaan hin barbaachisu meeloodii barbaachisa. Meeloodiin kun namichi meeloodii Hindiitiin gaafasi dhufe meeloodii Hindii san dhugootaaf
istaayila meeloodii isaa sallaaltee hojjeta. Muuziqaa jechuun yeedaloodha. Jechoota immoo yoo afaanicha hin beekne namichi ni beeka garamii akka oofu jiru. Beekaa afaan sanii laalchisuu gulaalchisuun barbaachisaa ta'a. San ismaaf dhiifna garuu muuziqaa hojjechuudhaaf afaan beekuu barbaachisa. Namni tokko Ingiliffaan dhufee sirbuu danda'a, reegee sirbuu danda'a, diiskoo sirbuu danda'a, waan fedhe sirbuu danda'a. Yeedaloo isaa laalteeti itti galchu. Maa inni duraan galu dibbee? Dura dibbee uumteetu achi booda intiroo hojjettaa fi intiroo hojjettee fi haala yeedaloo isaa san laaltee hojjettee fi achi booda itti gadhiisi jettan itti gadhiisa achi booda irratti ijaartaa fi muuziqaan kun ni ijaarama beektaa akkuma mana kana jalli kun ijaaramee kunniin ijaaramee lafti kun ijaaramee akkasitti wal deddeebi'eeti gubbaan kun cufame miti akkasitti ijaaramaa deema muuziqaan kun. Akkas taanaan anis weellisaa ta'uun koo naaf afaan Ingiliffaatiin sirbuun barbaada. Kanaafuu ati ni weellistas miti afaan Amaaraatiin istaayilii reegeetiin wanti hojjette fa'aa waan jiru natti. Kan reegeetiinis jira kan diiskootiin illee jira. Diiskoo afroobiitiitiin kan inni weellisee jira. Irra si buusa. Bamolla mokkash amresh sila tafattash bahubat. Bamolla mokkash amresh sila tafattash bahubat kutai konjitis lima garash. Faso imash sento iyama shebat tahu bashwatash irash amre shebat. Baay'ee bareeda. Kun amma istaayilii maaliitiin hojjetame? Diiskoo gara afroobiititti fidee jira. Baay'ee naannoo keenyatti hin baratamne beektaa nama tokko bicha sirbee wanta jaamboo joote istaayila kanaan kan sirbe isaa qofaadha. Innaa baay'ee hojii bareedaadha. Namni tokko tokko guyyaa si argeeti yaada keetiin. Akkanatti hojjetama inni anamma istaayilii atamma ittiin jette kanaani. Istaayila kunis amma oowwaadha akka diiskoo kanaati jechuudha. Baay'ee jaalladha sirba jaamboo jootee kana. Sirboonni akkana baay'ee irratti hojjetaman. Istaayilii haaraa uumuun keechanii nafu akkana taananii Afrikaa Studio naan jette? Afrikaa Studio. Weellus ittuman jiraa jette? Ittuman jira akka gaariitti. Harargee quba qabdaarii deddeebitee aadaa kana lallaaltee yaa'u duruu beektaa. Amma immoo egaa carraa Studio banachuus muuziqaas immoo carraa qindeessuu Harargee kanatti deddeebitee amma fakkeenya gara ishiitiin wal bartee ijoollee salaalee ni gargaarta wal gargaartu Harargee kanattis quba qabda. Kanaafuu itti sirriitti itti jira amma irra guddaa shawaa kanaan nu fudhatee jira. Ijaalaaleen quufu fuula kee anaaf adda bareedinni kan kee takkaan cabsitee seente toonnee miidhama oromtitti too sin arganne. Ammuma kireet gootee laata kun ilillii fakkantaan. Baay'ee bareeda garuu onnee Harargeetti mul'atu san sila sirba nu kaaste saniin istaayilii Suleemaan saniin wanta jettetu jira ture dura yeroo seentu ammas immoo shawaa kanatti yeroo fiddu onnee saniin itti seente. Wal simsiisaa naa dhagee akka waan jechuun fakkaata. Dhageessisi kan hin beekne barsiisi daandii itti agarsiisi daandii itti agarsiisi daandii itti agarsiisi. Dhageessisi kan hin beekne barsiisi daandii itti agarsiisi daandii itti agarsiisi daandii itti agarsiisi. Jarri loora beeku. Rifeen ulaala malee onneen si buqqaalee ofirraa hin malee. Baay'ee bareeda osoo yeroo qabaannee sirriitti irraa haasofne natti tola. Ani har'a isin lamaan iddoo tokkotti kanan isin beellameef hojii wal fakkaatarra waan jirtaniifidha. Isumaayyuu immoo ati hangafasi jechuun bara qabsoo Oromoo itti finiinaa ture sanitti illee
keessumaayyuu 2008 kanatti sirba qabsoo sirba warraaqsaa sirbaatti turte. Yeroo san akkami wanti tokko sirra hin geenye reebichi maal kun hin jiru. Waan ajaa'ibaati ka waa hedduu nurra. Riphanii nu laalu yeroo jettu afaan hin beekneef si darbamu akkam. Sirriidha hedde. Amma gaafa tokko magaalaa Hararii naannoo Shonkoritti beektaa waa nyaachuudhaaf hoteeloo yoo seenee ajajannee osoo mataa jiru bara 2008 sana sirba sana hojjedhee seenaa istuudiyoo bira gaddeebee jira. Sirba san banatanii warri hoteelaallee banatee jiran an beeka warri hoteelaasi. Anilleen warri shubbisu jirullee nan beekan namni kun hundinuu shubbisan booyin armee haadha goota kun asii dhiichisaa edaanuu jartiin dhufu jirti. Nuti kun qabnu yeroo isin dhufte yoo nak muuziqaan isin mit kaftu ulee warra godhan amma maaltu na baasa nyaanni amma dhufu jira. Hoteela ol seennee hoteela guddaa halkanii wanna jira miti galgal namoonni itti olgaanii dhugan kaa naayit kilabii akka naayit kilabii jechuudha. Ulee irra dhaabanii achi booda nyaatatti san yeroo afaan takka kaadhu uleen jalqabame midino jenna maali wanti amma godhamu jiru kan jenna agartu waan isaan dhaggeeffachaa jiran dhiyochu koo ምንም ስለማያውቁ ሊሆን ይችላል ሊሆን ናቸው እtti murteessinaa dhiisaa maaloo yani yeroo isaa asna deema lakki ko ምንም አላውቅም ማን afaan jaraatiin dubbadhee akkasitti ara waa takka hin beekanii bar gorsitaniit moo gadhiifta wayyaa jedheetiin dafee herrega kafalee fiigichaan bira sirbuma keetiin itti qabsiiste. Sirbuma kiyyaan nama tumanii ambira akkuma xiyyaara fiigee bira kutee nan beekan osoo na ta'uu beekanii kan sirbisa sirra guyyaa san arrangeenu. Yeroo rakkisaa tureeyyuu. Baay'ee rakkisaadha. Hidhamee yeroo baay'ee harka hundatti na cabsanii cinaachi koo amma cabaadha. Akki kiyya kun amma lafee tokkoon deema kun tokko miti yoo ilaalte cinaachi kan koo illee cabsanii turan 2008 2009 hanga osoo seenin yeroo 3-4 oliin hidhame min tumame jireenya hanga itti nutti dukkanaa'u takka geenye. Nuti dhiifnullee nu dhiisanii beektaa Oromoo ta'uu keenyaaf qeerroo ta'uu keenyaaf aartii sirbuu keenyaaf akka yakkamaan laalamna. Keenyas akka yakkamaan nu laala kan biraallee akka yakkamatti nu laala. Baay'ee rakkisaa ture yeroo gurraacha yeroo sanii amma jechuudha. Barri bara ayiku kaa waan hundaafuu waan baay'eetu ta'ee darbee waan baay'eetu ta'asii jabaachuudha. Kanaafuu ani har'a waan ani isin argee gammadee raba ga'uu lagartan isinis hojii wal fakkaatarra waan jirtaniif wal gargaara nama biraas gargaaradha. Ani gaafii koo xumuruufan deema waan ta'eef xumura irratti wanti kaasuu barbaadan yoo jiraate. Dhaamsa xumuraa osoo hin ta'in osoo kana kaasee wanti jettuu jiraate. Wanti hin jiru garuu. Afrikaa istiidiyoon eessatti argama? Afrikaa istiidiyoon magaalaa Lagaxaafoo keessatti argama. Naannoo gaarii taraati. Afrikaan istiidiyoon keessanii ka Afrikaanotaati afaan hunda hojjeta. Keenna keessattuu ka ofiittuu namatti aana jedhanii keenyallee dhumnaan sirriitti isin keessummeessina sirriitti isin gargaarra isin cinaa dhaabbanna waan biraallee birrii hin qabnu garuu ogummaadhaan jechuudha. Kanaafuu yoo dandeessan koottaa Afrikaa istuudiyoon isin yaamee jira yaamicha isinii goonee jira koottaa Lagaxaafoo biratti hojjedha isin gargaara isin cinaa dhaabbata isin qabeenya keenya nutis qabeenya keessanii walaa utubsinuu walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Kanuma dhaamsi guyyaa gara miidiyaatiin nu argachuu dandeessu. Galatoom. Ililli atiyoo istiidiyoon kee eessatti argama? Sulultaa naannoo Sarbee jedhamutti. Xiqquma gadi ba'anii? Asiirraa baay'ee fagaatu naannoo Sarbii Mazooraa jedhamutti. Kanaafuu warri kiliippii waraabsisuu barbaadan warri qophii adda addaas qaban achi dhufuu qabu jechuudha. Dubbisuu hin danda'u bakka isaan jiranitti nuyi hojjechuu hin dandeenya. Yoo isin dubbisan jechuudha. Kanaafuu teessoon keessan Wasarbii iddoo jedhamudha. Iddoo addaa qabaa? Mazoorarraa iddoo addaa hin qabu. Kanaafuu warri wayii hojjechuu barbaadan gama isaaniitti gama Kadiriinis gama Ililliitiinis ogeessota baay'ee qabna. Kanaafuu baay'eetu jira. Quba nu qabaadhaa jettu. Akka Afrikaan istuudiyootti warroota walaloo barreessan of qofa osoo hin taane namoota ciccimoo afaan Oromootiin kan barreessan namoota ciccimoo afaan Amaaraatiin kan barreessan namoota ciccimoo afaan Tigreetiin kan barreessan namoota ciccimoo afaan Guraageetiin kan barreessan namoota ciccimootu tiimii ta'ee jira ni barreessu waan dhiibbaan finne kamiyyuu sirriitti gulaalamee xiinxalamee kan gadi ba'uudha waan ta'eef hin sodaatinaa isin cinaa jira tiimiidhaan hojjannaa walaloofis rakkatinaa yeedaloofillee rakkatinaa muuziqaafillee rakkatinaa hin qabne isin cinaa jira isinumti koottaa jedhu. Koottaa. Nagaan koottaa. Karaan banaadha. Karaan banaa. Silaa ililliin sirba hin sirbu jettee inni waan ta'e
sirbee haa ba'u amma geerrare osoo jetteen sirba geerrarsa salaalee sana hin geerrara. Atis garaa jabaattee Akka laalaa jirutti hin geerrara. Isa ammaa fi shaggooyyee yookaan waan barbaaddee ajajiiti yoo barbaadis immoo ani isatti tolu sirba isaatirraas ta'uu mala sirba nama jaalatuutirra akkuma barame waan tokko irraa nu jedhee haa ba'u miti. Kan shaggooyyaa ta'u moo kan shawaa ta'u. Sirba jaalattu ofii keeteeti sirba namoota jaalattu. Kan namoota jaalattu yookaan kan kee mitire. Keetis ta'uu danda'a nama biraatis ta'uu danda'a. Sirba tokkoon si jedha. Yaada jaalalaa na baay'atee namarraa kophaa na baafatee yaaddoo jaalalaa na baay'atee namarraa kophaa na baafatee akkuma kooyoo atis naaf yaaddee walgarra yoo jiruun jiraatte akkuma kooyoo atis naaf yaaddee walgarra yoo jiruun jiraatte jedha. Adam Haroon. Sirba keeti moo onnee? Kan Adam Haroon. Sirba Adam Haroon anillee wanti baay'ee jaalladhu jira jechuun sirboota isaa keessaa Oromoonni yeroo hunda sammuu isaa keessaa kan hin banne michuu baay'een qabaan jira waan baay'ee jira ati immoo amma isa keessaa kan fudhadheera tokko kanan jedhe hayyee wanta fajettu jira wanni dhaamsi kan biraa kanan jedhu hin jiru dhaamsi xumuraa bridge miidiyaan biiroo keessanitti yaamtanii bifa kana fakkaatuun antini irraanfadhe akkanatti aannan obaasaa baay'ee nu taphachiistanii fataan gootanii hojiilee keenya akka nuti dubbannu wal nu barsiistanii sadarkaa kanatti simannaa nu godhuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Isinis galatoo. Oraa bulaa isiniin jenna. Kanaaf waan gaariidha. Isinitti haa baru. Akkuma kana artistoota namoota mul'atan duuba namoota mul'ata san akka galmaan godhan hedduutu jira. Yaalii nama isin itti jirtan baay'ee waan namatti toludha jetta. Ifa okkotee keessa ta'ee namoota achi rakkatanii garjallatti hafanii jiran hedduutu jira. Kan nuti illee beeknu barreessitoota gurguddaa hedduu jira. Weellistoota ciccimoo hedduutu jira. Eerullee isiniif kennina. Qabatamatti gochaa wajjin jechuudha jecha bichaa osoo hin taane namoota akkanaa kana jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa Afrikaa tana ciccimsaa Afrikaana jiraatu jenna. Ayyee isinis jabaadha. Ilillii istiidiyoo fi Afrikaa istiidiyoo isinillee jabaadhaadha warroota gargaarsa barbaachisus ijoollee lafaa ba'oo wanta keessa dabartan sirriitti waan beektaniif isinis ijoollee sana gargaaradha seenaa gaarii hojjedhaadha. Kaayyoon keenyas gaasanuma Oromoon akka wal bira dhaabbatu keessumaayyuu ani qophii kana yeroo nan qopheessaa ture gara fuulduraafis kanan itti fufu waanuma akkanaa jajjabeessuu fi ijoollee lafaa ba'oo jajjabeessuu ijoollee baay'een taalentii qabaatanii duubatti hafan jiru isaan jajjabeessuu warra gameeyyii gaafa dhiyeessinu immoo isaan irraa wantoota isaan keessa darban irraa muuxannoo fudhatanii warri gameeyyiin ni darba warra lafaa ba'ootti itti fufaa mitire sanumaadha kaayyoon keenya sanuma nus isin jajjabeessina jajjabaadha qophiin keenya kanarraa kan isin waliin taasisnu kanumaan xumurraa yeroo biraa deebinee akka wal agarru abdii guddaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya Kadrii fi Ilillii wajjin taasisne Ilillii istiidiyoo fi Afrikaa istiidiyoo irraa bakka bu'anii ijoollee nu dhufan ijoollee ciccimoodha. Qophiin keenya isa daawwattan fakkaataa galatoomaa isiniin jenna isinis gaa dhaamsa isaanii hubattanii akka isaan cinaa dhaabbattan isinittan amana. Galatoomaa yeroo biraa keessummaa biraatiin ammoo walitti deebinutti yeroo gaarii ulfaadha. Oraa bulaa Thank you.